bara haaraa simachuun waboof deeggarsa taasisaa guyyaa waboo akka waliin kabajnu ulfinaa fi kabajaan yaamicha isinii dhiyeessina. Ilmaan Oromoo biyya Faraans jirtan nagaan keenya bakkuma jirtan isin haa qaqqabu jecha akkuma beekamu guyyaa waraanni bilisummaa Oromoo bu'uureffame eegalee amajjii tokko waggaa waggaan otoo kabaju har'as ga'ee nutis kana sababeeffachuun qeerroon bilisummaa Oromoo fi koonyaan ABO Faraans wal ta'uun guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii 7 ji'a 2023 kabajuuf kabajaan uummata Oromoo Faraans keessa jiruuf waamicha dhiyeessee jira. Kottaa guyyaa seena qabeessa kana waliin haa kabajnu. Waraana keenyaaf amilee haa taanu. Waraanni bilisummaa Oromoo warra falmaan bilisummaa lubbuu tokkittii nuuf kennaniif achumaan haa yaadannu. Hireef gaachanni Oromoo woboon haa jiraatu. Galatoomaa isin jenna. Guyyaa goonni irbuu sabaa itti haara'omsu. Guyyaa sabni waadaa waboo itti cimsu. Guyyaan waboo guyyaa diinni itti qaanfatu. Guyyaa Oromoon mataa itti ol qabattu. Maarree guyyaan waboo guyyaa hiyya guyyaa heeti. Guyyaa isaati guyyaa ishiiti. Walumaa galatti guyyaan waboo guyyaa heenya guyyaa Oromooti. Egaa maarree Oromoota Faransaay keessa jiranii fi naannoowwan Paaris jiran manaaf waamicha isiniif goonee jirra. Ganama keessaa sa'aatii 12 hanga sa'aatii 16tti sagantaan keenya akka itti fufu kabajaan isin affeeranii jiru. Waamicha keenyarraa akka hin hafneen kabajaan isin yaamicha isinii dhiyeessina. Guyyaan Rooduu Shaarloon 75 Duwwaa 11. Akka raqaa yaa humna xiiqii jabduu akka kanniisaa hayxuu imimmaan Oromoo guyyaa Rorro sabaa irra deddeebinee baga geessan isiniin jenna. Oromoo sabni koo dhiiraa dhalaanii harka fuunee shamaa walii galaanii dargaggoof shamarran hawwan manguddoon baga nuuf jiraatan jiruun waan guddoon baga nuuf jiraatan jiruun waan guddoon. Biyya Faraans jirtan nagaan keenya bakkuma jirtan isin haa qaqqabu jecha akkuma beekamu guyyaa waraanni bilisummaa Oromoo bu'uureffame eegalee amajjii tokko waggaa waggaan otoo kabaju har'as ga'ee nutis kana sababeeffachuun qeerroon bilisummaa Oromoo fi koonyaan ABO Faraans wal ta'uun guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii 7 ji'a 2023 kabajuuf kabajaan uummata Oromoo Faraans keessa jiruuf waamicha dhiyeessee jira. Kottaa guyyaa seena qabeessa kana waliin haa kabajnu. Waraana keenyaaf amilee haa taanu. Waraanni bilisummaa Oromoo warra falmaan bilisummaa lubbuu tokkittii nuuf kennaniif achumaan haa yaadannu. Hireef gaachanni Oromoo woboon haa jiraatu. Galatoomaa isin jenna. Guyyaa goonni irbuu sabaa itti haara'omsu. Guyyaa sabni waadaa waboo itti cimsu. Guyyaan waboo guyyaa diinni itti qaanfatu. Guyyaa Oromoon mataa itti ol qabattu. Maarree guyyaan waboo guyyaa hiyya guyyaa heeti. Guyyaa isaati guyyaa ishiiti. Walumaa galatti guyyaan waboo guyyaa heenya guyyaa Oromooti. Egaa maarree Oromoota Faransaay keessa jiranii fi naannoowwan Paaris jiran manaaf waamicha isiniif goonee jirra. Ganama keessaa sa'aatii 12 hanga sa'aatii 16tti sagantaan keenya akka itti fufu kabajaan isin affeeranii jiru. Waamicha keenyarraa akka hin hafneen kabajaan isin yaamicha isinii dhiyeessina. Guyyaan Rooduu Shaarloon 75 Duwwaa 11. Akka raqaa yaa humna xiiqii jabduu akka kanniisaa hayxuu imimmaan Oromoo guyyaa Rorro sabaa irra deddeebinee baga geessan isiniin jenna. Oromoo sabni koo dhiiraa dhalaanii harka fuunee shamaa walii galaanii dargaggoof shamarran hawwan manguddoon baga nuuf jiraatan jiruun waan guddoon
Baganuu jiraatan jiruunu waan goddoo.